Akkam jirtan hordoftoota maatii Gullalleewwud oduulee waqtaawaa ijoo dubbii Oromoo biyya keessaaf alaa yeroon isin biraan gahaa jirudha. Kanneen maatii Gullalleewwud hin ta'in gamanumaan like, share, subscribe gochuun nu hordofaa. Irree fi gaacheni ummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii lixaa Cibbirraa madda albuudaa Buttaa Malkaa Sooddoo fi Baddaa Mangadaa waliin ta'uun aanaa Bulee Qoraa ganda Murtuu Xillisaa iddoo addaa Qancaacaa jedhamutti waraana shiftaa mootummaa Bilchiginaa ummata Oromoo dararaa ajjeesaa saamicha garagaraa fi mana gubaa ture guyyaa kardhaa jechuun gaafa guyyaa 29/1/2022 sa'aatii 10 local time maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uutiin osoo sossou woboon aaxxee itti hidhee nama 10 ol ajjeesuun hedduu madoon adabeera. Gama meeshaatiin baazokaa tokkoo fi AKM hedduu irraa hiikuun dantaa qabsoo ummata Oromootiif oolcheera. Lolli hanga bilisummaatti itti fufa injifannoon ummata Oromoof gadaa xumura gabrummaa. Ittuma fufuun injifannoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa ammajjii 29/2021 guyyaa kardhaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon godina Wallagga lixaa ona Aayiraa ganda Kurree bakka Lagasichii jedhamutti waraana maafiyaa PP3F tokkoo fi konkolaataa Ayzuuzii Obaamaa tokkoon osoo isheen maqaa deeggarsa nyaataa milishaa jettee midhaan uummataa hatuuf deemtu waraanni bilisummaa Oromoo woboon tankaarfii irratti fudhachuun 3F irra jirtu hunda du'aan adabee kan konkolaataa Obaamaa irra jirtu madoo cimaan adabuun of duuba deebisee jira. Kunneen gaditti mataa oduu keenya guyyaa kardhaati. Gullalleewwud ammajjii 29/2021 kaaba Oromiyaa Walloo keessatti humni waraanaa dirqamaan Oromoo irraa meeshaa hiikkachiisaa jira. Godina Matakkal keessatti manneen uummataa gubataa jira. Lixa Oromiyaatti ajjeechaan itti fufeera. Godina Matakkal aanaa Manduraa keessatti ajjeechaan jumlaan ummata Gumuz irratti hidhattoota Amaaraatiin geggeeffamu ammaatee itti fufeera. CPG'n dhimma ajjeechaa gaazexeessaa Daawit Kabbadee irratti qorannoo walabaa gaafate. Dhibdee daangaa Itoophiyaa fi Suudaan gidduu ilaalchisee Suudaan deebii laatte. Soomaaliyaan qorannoo Jibuutii kan rakkoo daangaa Keeniyaa fi Soomaaliyaa jechuun baafte gabaasni isaa akka haqamu xalayaadhaan IGAD gaafatte. Taiwan biyya walabaa ta'a yoo jette kan itti fufu waraana jette Chaayinaan. Hordoftoota keenya oduulee waqtaawaa wal duraa duubaan